Kanafu Oromoo qulqullu haati isaa Oromoo shawa abbaan isaa Oromoo biyya kanaa dhalooteen isaanii abbaa fi xabbaadhaasa kunoo jirma kanaa wajjin guddatan jaarsa kanaa ulfaadha baay'ee si jaallanna galatooma baay'ee nu gammachiise duuti Hacaaluu akkam nu hidhisee amma mucaan illee gizee afaan isaatiin akka isaatti zaffanu amboo'icha biraa ofan qabu dadhabe Hacaaluun isin keenya biyya keenya kanallee qabsoo kana misooma kanallee kan biyya keenya fide Dr. Abiyyi wajjin isa Dr. Abiyyi maaliif jibbama maal balleesse bolloo keessaa lafee keenya funaane warri Dr. Abiyyi ajjeesuudha warri Dr. Abiyyitti qabsaa Oromoo miti gonkuma xalaata keenya in balaaleffanna galatoomi ilmoo ulfaadha yeessi ulfaadha mee maqaa keessanii fi natti himaa fi waa'ee Dr. Abiyyi abbaasaa haadhasaa akkamitti guddatee akkamitti isaan walitti dhufanii akkamitti ollaa wajjiniin jiraatu mee natti himaa. Awwalajii Baraagoon jedhama. Awwalajii Baraagoon jedhama. Ganda Qadaamaayidha. Obbo Abiyyi kanaan jireenyi isaanii abbaa isaanii dhaloota kaamee isas hin beekne. Kan wajjiniin giriyaadhii jiraanne haadha wajjinis isaanii wajjinis Abiyyiin immoo ergantanaa kan nu guddifnee nu biratti dhalatee Oromoo xinti yemboo jechuun jara. Abbaa bokkuu beekamaa yembooti. Oromoo miti inni jedhee maqaa isaa balleessuudhaaf akkana godhu kun nu haadhii maqaa keenya balleessuudhaaf nu kan dhalatee ijoollee keenya booddee kan dhalatee jedhu maqaa balleessuudhaaf malee Abiyyiin Oromoo xintiidha. Kanaaf kana bareechinee balaaleffannaa warra maqaa keenya balleessuudhaaf ammas Oromummaa keenya balleessuu barbaadu ammas akka nu barbaaddanudha kan jedhu. Haati isaa addisiisaan nama akkamitti jiraatu hawaasa naannoo wajjin isaanis Oromoodha biyyaa wajjin Bashaashaa katamaatti kan beekamanii ollaa wajjin kan jiraatan nama nyaachisuudhaan nama obaasuudhaan kan beekamanidha. Oromoo beekamaadha haati isaa hafira isaatu shawaadha malee isaan immoo as keessatti kan nu wajjin guddatanii nu wajjin jiraatanii wajjiniin kan qabaranidha malee kan isaan intinaa ta'anii Amaara jedhamee kan waloloo kana kan dabarsu kun nama xalaata keenya. Galatooma maqaa keessaniif hime gabaabsaatti natti himaa. Abbaa Bulguu eeshi mee natti himaa. Haati isaa kun Islaamuma keenya malee Amaaraa miti. Oromoodhuma wajjumaan jiraan ani immoo ganda Bashaashaa keessa. Eeshi mee nutti himaa sirriitti. Oromoodhuma numaa wajjin abbaan isaas Oromoodha. Abiyyiinis immoo ilmoodhuma keenya nu kajedhati malee kanatti hin dhalanne. Inni immoo eebbifame garaanuma haadhaa keessatti eebbifame eebbaan nama nu fayyadu malee nama inni ta'u miti. Sini haa galu. Namicha isa balaaleffachuu barbaadu isa nu jibbu malee isa ummata jibbu malee isa wayii miti. Maalummaadhaan inni nu caalchifatee ummata hundaayyuu mataarra keeyate kan jedhu. Mee addisiisaan kun akkamitti jiraatu ummata wajjin yeroo gammachuu yeroo gaddaa? Moolida sin kennu, sadaqaa sin kennu, masgiidattis nama nyaachisu, nama obaasu, nama boo'u malee nama eenyu ta'u miti. La haatiis taa'u nu malkatti wajjiniin jiraannee wajjiniin guddanne. Oromoo eessaati isaan? Oromoo Shawaati. Yoom dhufanii as galan? Tureera. Hayili Sillaasee dhuma keessaa. Sabiyyi. Ijoollummaadhaan dhufanii yoo Sabiyyi dhufe. Isaan. Sabiyyi dhufe. Sabiyyi dhufe. Ijeerraan Sabiyyiidha iyyuu isaan. Ulfaadha. Galatooma.